Paarkiin Industirii Qonna Qindaa Bulbulaa oomishaalee qonnaa godinoota kanneen akka Arsii, Baalee, Gujii fi Booranaa keessatti oomishaman sona itti dabalee qindeessuun gabaa biyya keessa fi biyya alaatiif dhiyeessuuf kaayyeffamee kan hundaa'edha. Paarkichi lafa hektaara 271 irra buufachuun kilaastara 6tti qoodamee jira. Paarkicha hooggantootni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi abbootiin qabeenyaa daawwataniiru. Hojii raawwachiisaa itti aanan Koorporeeshinii Misooma Paarkilee Industirii Oromiyaa obbo Tasfaayee Jamaama kaayyoon daawwannichaa haala mijataa paarkicha keessa jiru abbootiin qabeenyaa hubatanii hojiitti akka galaniif ta'uu himan. Akka waliigalaatti yeroo laallu daawwannaa bu'a qabeessa jennee laaluun hin danda'ama. Sababiin isaa abbootiin qabeenyaa nu wajjin hojii eegalanis abbootiin qabeenyaa haaraa gara paarkii kanaa dhufuu barbaadanii fi hooggansi manneen hojii mootummaa naannoos kan federaalaas biiroolee adda addaa fi manneen ministirii federaalaa adda addaa irraa dhufan akka waliigalaatti paarkicha irratti hubannaa gaarii akka qabaatanii fi deeggarsa barbaachisus akka godhan abbootiin qabeenyaas gara kana akka dhufaniif kaka'umsa gochuu danda'u jennee hubannaa argatan kanarraa abdii guddaa qabna. Paarkichi bu'uuraalee misoomaa paarkiin tokko guuttachuu qabu hunda kan guuttate akka ta'e ibsameera. Manneen jireenyaa abbootii qabeenyaa 248 jiraachisus paarkii of keessatti hammateedha jedhan obbo Tasfaayeen. Tiriitimenti pilaantii guddaa guyyaatti meetira kiubii 12,000 sanaa ol yaaluu kan danda'u balfi kamillee achi keessaa bahee hawaasa naannoo akka hin miine gochuu fi balfa yaalame sanallee tajaajila biraadhaaf deebi'ee akka oolu malee alatti akka hin dhangalaane kan godhu kan xumurame of keessaa qabachaadha. Kuni paarkii bulbulaa paarkilee biroorraa adda kan godhudha. Gama birootiin ibsaa fi infiraastructurii kan biraa bishaanis dabalatee rakkoon kanaan dura xiqqoo bishaan ijaarsi isaa harkifatee kan ture yeroo ammaa kana xumurame rakkoon bishaanii dhiyeessii bishaanii paarkii bulbulaadhaaf bu'uurarraa hiikkatee jira. Abbootiin qabeenyaa daawwannicha irratti hirmaatan paarkichi wantoota paarkiin tokko guuttachuu qabu hunda kan guuttate ta'uu daawwannaa taasifameen mirkaneessineerra jedhanii gara paarkichaatti galuun hojii investimentii irratti bobba'uuf qophii ta'uus dubbatan. የጎበኘነው ነገር እጅግ በጣም አስደናቂ ነው በእውነት ለመናገር dhugaa dubbachuuf wanti daawwanne baay'ee waan nama dinqisiisuudha waanan yaadee olidha. Akka carraa ta'ee paarkii indaastirii biroos daawwadheera. Wantoonni paarkii biroo keessatti hin argamne paarkii kana keessa jiru. Keessattuu balfii fi hafteen paarkii kana keessaa ba'u akkaataan itti to'achuun danda'amu baay'ee gaariidha. Baay'eenis gammade. Nutis gara paarkichaa galuun hojii kan eegallu ta'a. ግንባታ ለመገንባት በጣም ምቹ ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ኢንፍራስትራክቸርን በሚመለከት መብራትና ውሃ ዝግጁ ነው። ኢጃርሳፍ ሀል ሚጀታን ጅራ ቢሻኒ ፊ ሁምኒ ብሳስ ጉተሜራም ናንቻ ገልቴ አርገቹፍስ ባየ ጋሪዳም ዋኖ ቢሽኔ ገባብ ዲየሱፍስ ፊንፊኔቲ ዲዮዳም ከናፍ ጨራ ጉዳ ጅሩ ከነቲ ከን ፈየደምኑታ gama biraan abbootiin qabeenyaa gara paarkichaatti galuun hojii jalqaban akka jiran hubachuu dandeenyeerra. Abbootii qabeenyaa hojiitti seenuuf jedhan keessaa tokko kan ta'an obbo Toofiq Kadir rakkoo lammiilee biyyattii kan ta'e hanqina zayita nyaataa furuuf birrii biiliyoona 1.6 oliin oomisha zayita nyaataa irratti kan bobba'an ta'uu dubbatu. Rakkoon uummata keenya keessatti zayita kanaan daalamu bakkachuu cinqaa arguu waan baay'ee waan jiruuf uummati kun zayita kana oomishni dhiyeessineef tokko rakkoo amma taate yoo guutuma dabnillee furuu dandeenya kan jedhudha. Kaaree 20 walumaa galii lafa kanaadha. Asirratti dhaabaa jirra. Kaapitaalaan nuti ittiin socho'aa jenne birrii biliyeenii tokkoo fi tuqaa 6 wayiidha. Warshaan as keessa jiru gara warshaa 5 jennee itti jira socho'aa jechuudha. Ani dhaamsan investoota biraatiif dhaamu investoomti kamiyyuu lafa akkas qophaa'e kana lafa babbareedaa ta'e qophaa'e kana keessatti dhufee hojii namaa uumee carraa hojii uumee lammaffata biyyi keenya akka oomishte jiraattu gochuudhaan carraa namaa uumuutu fayyadataan jedha. Walitti qabaan boordii Koorporeeshinii Misooma Paarkilee Industirii Oromiyaa obbo Ahmed Tuusaa abbootii qabeenyaa paarkicha keessatti hojii eegalan deeggaruu fi abbootii qabeenyaa haaraa gara paarkichaatti simachuuf gara hojiitti galchuun murteessaa ta'uu himan. Abbootii qabeenyaa already as dhufanii hojii eegalan kana rakkoo isaanii adda baasanii deeggaruu lammaffaa akkuma jirtan infraastrakchariin qophaa'ee jira. Lafti hektaara 100 laakkamu as keessa duwwaa jira. Hojiin sadaffaan kana booda hojjechuu qabu abbootii qabeenyaa dabalataan garana fiduudha. Na iddoon kun yeroo gabaabaa keessatti guutameet fulii laftis qabeenya as dhangala'e kunis biyyaaf oomisha akka oomishu koomishiniin investimentii isaas jira kan federaalaas jiru. Qaamni garagaraa hundumtu abbootiin qabeenyaa amma hojii jalqabanis karaa adda addaa abbootii qabeenyaa dabalataan as keessatti invest godhan fiduudha. Paarkichi kanaan dura hanqina bishaanii qaba jedhamee kan ture yoo ta'u bishaan fageenya kiiloomeetira 54 irratti kan argamtu aanaa xiyyoo irraa galchuun rakkinichi kan furame ta'uun ibsameera. Tajaajilli bishaan amma paarkichi eegale kunis guyyaatti bishaan meetira kuubii 6,000 ol akka maddisiisu hubachuun danda'ameera.